Nasriin katti bu'ee gaafa dura anatu jira naan jedhe Nasriin rakkina wayii ni qaba rakkinni ni qabu maal inni gaafa waatti barreessite siin deebisu gaafa itti waal bilbilte siin deebisu Nasriin aansanii jecha itti ni manne bakka itti machuu dhabeefi bakka arrabatti darbeefi dhiifama ka itti darbeefillee sababa qabaa sanumarraa iyyuu Nasrii dhiifama ni gaafadha jedhan kaleessallee walii dawallee waliin haasayaa turre jechuudha birrii kan kee anas fiigachaa naan jedhe miskiintichini garana sibiila baadhatee fiigaa oolee kaameraadhee maal jedhee nama kaanii waliin cabee kaanii waliin maal godhe birrii 500 wanni inni naagalchuuf hin jiru fiigalee wanni inni naagalchuuf osoo naagalchee iyyuu fudhadhu Nasrii hin barbaadu jechuudha isinii galaa miti amma achuma as namni biroo namoonni hedheetiini abbaa isii fannisiisaa fiigalee Ana mau boleh sih ya wana citi tamena tinimne. Abba murad wana citi tamena tinimne. Sigale? Achi as namni bira wana kana jede nuyu arre birakane dubbilan. Nutu arre birakane. Difa mana gaafachuu qabdi jedha. Gabbaateetiin gombas jettee difa mana gaafachuu qabdi. Ani kan maal jedhu gombas jedhee difa mana gaafachuu. Ada Fatih adillee mee macarraa. Mabriif takkatti mee ada Fatih takkatti waa gaafadhuwan. Namni si fi nama kana jidduu jaarsummaa fuudhee si illee as kennu waan kan kee hin laalla hayxiteentii lafa jirtu haqa lafa jirtu haa ta'uti hin laalla jedhee namni sirraa fuudheetiin jaarsummaa sirraa fuudhee dhiqe jira. Abba Abdallaati siin jedhu Abbaan Abdallaa keenya ta'aa jira. Abbaan Abdallaa Taanzaaniyaa ta'aa jira isaan Dubaay ta'anii bara. Ulfaadhu ish hayyee jaarsummaa Abbaa Abdallaati kennite ka biraa ka jidduun dhufeetiin tanatu jira waan akkanaa jedhaa jira. Isaan dubbii biraa jidduun natti fidan siin jedhan jiru dubbiin si harkaa mucucaatte moo si harkaa bultees illee. Lakki kasitti fide sun ka jaarsummaa sirraa fuudhe moo ka ati jaarsummaa itti kennatte moo ka biraatti jidduun cabsaa dhufee sitti. Fuudhee nu feetta dura Abu Muraadiin faatu osuma diduu kaleessa giddiin fudhaniitiin dubbii kana fixi ati lafatti jedhanii. Tiigalee dubbii ati fixi lafatti jedhanii. Osuma diduu inni fuudhee amma dubbii tana ka'ee dhaqe. Kaya dakai mana di mana haga fatu jeda ajra. Yo di mana gafatini ya fallage nimta inji an wanita ka god injiru. Hai di na gonu ila abdi aga babsino ada Fatime daga bala galchini njetto romo bala galchinu barari yetti wonni dalagame wonni tayelle tahe amma silaatiin obboleetti teenna namnu hawaasni siif halmataa jira osuma obsiteerra bareeda amma wanni godhan wanni lufe jedha amma mee atillee asuman nu qabami namni yookiin waan aga galgalaa irraa taphatti hin jiru usmeen illee duratti namni hedduun mana isaatii bahee waan kanas seenna jennee linneeyyuu qubuma qabaa namni wanni tokko akka abbaan fedhutti illee namaan qoran wanni haasaniin illee waan miidiyaa kanaa yoo kun argame kun hin argamu sanuma keessa harkifattee sa'aatii kana geette no amma achi yaanee dhufne bakka waa haasa'arru sani algabara jetti Oromoon ergisan dhooggatinii jetti maali jennaan yoo sakara tole ufiinuu gadi buusaa jedhan akkasi yoo dubbiin sii tolte sillee wanni hawaasa ahoossi baasee si kaasin jiru hayxiteetu sii galte yoo dubbiin ammaatti isiinuu battalat deebiti ammaa fi warruma kaleetti kennate mee Abbaa Abdallaatiif abdii irra dhiisi namni bidhaa Abdallaa ofiisii kan fadannaan jedha bar mabruuk dheengadda birrii 68 inni namitti takkarraa nyaata ofirraa kan fale siigalee mee nabaasi kaalafeetii Abdallaa erga yoomii idaa isaa kan falaa jiraata ma yoo rabbi kenneefi kafalee rakkoon qabu Doktor Rifat illee asiranii Iloon illee asiranii amma wanni gootani waan kana mee qabbaneessaa qabbuusaati dolcheen galtullee haftullee kaajjaa kam jedhe buttaa guyyee jedhani akkasumatti osoo laallee jechuu barbaadeeti maaliif jennaan ka kolfaan hin godhinaa jira keenya gandi keenya kun maqaa baay'ee qabna garaa gamaa gamana waa walii fixuun dandeettanii waan jedhamuun qubanu akeekan waan ta'eef kanama ajjeecha maal jedhanillee zarraafi osoo taate amaarruu sila Oromoo qaata lafarraa fitte saniinuu rabbi nun kunne jiraanneetuma as geenne waan ta'eef nama ajjeesaa rabbitu nama ajjeesa malee ilmi namaallee nama ajjeesu amma waan kana mee atillee obboleettii teena nuu qabbaneessi waan kana ilaalaatiin jirra karama milkiitittiin hawaasa keenyatti illee as deebinaa jechuu barbaadee ta'an haa gabaabsinume
اسمه أنا فدا مبروك إذا أنا راتا إجافون أنا بتلين هان جدنا أنا والله ربي قد يهركن ودرب تلي إجافون أنا بتلين هان جدنا الدنيا متن الرحمن ضد جنان دب جار ثم ما أرسي ديتا جار ثم ما أرسي Abbo daga awar jarsumma wallahi in war diaspora breeze in kennu sa wali gurre in jara kun warra karsicha warra kailu warra abbu Right. jahan Kana tafsir ne barbaadu geema barbaadu tafsir ne onna arfa ke jala baatne jechu akati ganat kalamne muka sinin nay na jechu yo sin diddan nuti birre rajan kam naati faate ombre fi truftani kadatan jal kaballe mu be sisi jettan amara gannidani intala de yo kennu diddamani ko dubbina kuufne nama ajjebna tankun aka wali imne demna kijibal disa wallahi aka fi gafatte ufi trufani challenge itti kennani kayon tu kesan gafalo li jurusan gibebo gafalo li jurusuni ga dubbaddu isim bacca dubbata gafalo li juru wallahi ana maratte kisi gote commenti ke na jala dufte ga waytan jolle rador ana kafala jada torte bri isa gafatan san igala musingal bri namicha san ibkaan ana kafala isa ti ana yu kesan nama me kador gnan jette dubbata to jara ragorte ju rador radisa te kayri yada fi turte ju jarri quuftate na jette ositti birrin kenni maal ta'uu barbaadani sanirraanin daadatan nama ajjeefna achin nama ajjeefna sila namoomee ajjeeftanii dhaqqabdan qoisin moo wanni nama du'e achitti ajjeesuu barbaadan namni hin jiraa bar namni martuu gosa qabaa ganda qabaa faamilii qabaa onneen tun eessaa dhufte hattuun nama ajjeesuu barbaadu sun naaf galuu dide abbaa duulaa tuni tokkosuu barbaadama abbaan duulaa angorraa bu'ee jira akka duraanii waraana hin hoogganu adabadhaa tataa birrii isin amma olii gaddeemtanii wallaahi nama meeqaan guurree kafallee barbaachisaa ta'e jaarsummaan isin jaarsummaattan ummanni kun kabajaan qabu nama baay'ee miidhamee jira wallahi nama baay'ee miidhamee jira amma gaadha baatee dubbattaa miti sababa jara kanaa ijoolleen teena shamarroon dhiiga booyaa jiran keessan hin qalladdan jechuuti nu kanaaf bobeennee dubbanna nama fuudhaa jiru jira jechuudha abbaati dubbadhaa guutuun keessa warra gurguddaan warra jaarsota gungumee fi kootti dhufeen deemtan kun illee gadhaala dubbadha. Arafate nu dhimma jaarsummaatitti illee ajaan qabnu asliin as keessa dhiifama aslii hin dubbatta. Nu dhimma jaarsummaatitti illee ajaan qabnu waan jaarsummaa jedhamu kanatti illee namannu dhiifne illee jalaa galle nu jarri kunniin nu lachuun of obboleeyyan kenna. Obboleeyyan kenna ka dhiigaati ka fooniiti. Obbolummaa jaraatti nu quuqa malee dhimma jaarsummaa ajaa qabaachuu dhimma sooshaal miidiyaa gubbatti lallabnee iyyinee iyyisiifnee gad wal garagalchinee iyyinee iyyisiisuu sanii miti dubbiin. Dubbiin miiraan as gubban lallabuu sanii miti kan nuti feenu. Kan nu feenu kaminnin dhimmi haadha faaxeetii fi nama kana jidduu jiru jarri kun ilmaan gamaa gamanaati obboleeyyan garaa takkaati. Gamaa gamanatti jarri lamaan walii wacuun maatii lama waliif fida maatii ganda tokko waliif fida waan jedhutu nu quuqee gara nyaattoon nutti dhagaamtee jennaan waan kana dubbachuutti jirra malee dhimmi jaarsummaa haati faaxee birriin isii haa galtu isii haa dhuftu kootti dhufee akkanaas bahi achiin achi bahi kanaa miti nu dhimmi irra waan kana haasa'aa jiru. Obbolummaa jara lamaaniiti nuti illee obboleeyyan jaraa sababii taaneef kanatti nutti dhagaamee jennaan dubbachaa jirra malee dubbii miiraan as gubban lallabuu miti. Dubbii miira yoo taate innillee alallabu isiillee alallabdu dhimma isaaniiti Ameerikaa tenneen dubbiin laallu jechaa miti. Eenyullee birrii dhabee eenyullee birrii qabaateeti miti. Nuti illee birrii hin qabna waan isii kafalu yookaan ammoo waan isarraa kafalu. Dhabasanii miti kan nuti dhagaamee akka namoomaatitti illee akka arsoomaatitti illee akka dhiigoomaatitti illee kan nutti dhagaamee nu dubbachaa jirru. Isaan lamaan jechuun ilmaan ganda takkaati ilmaan ardaa takkaati dheedaa cinaachaa walitti aanan jechaa malee miira dubbii miidiyaa kana gubbatti oofuutii miti obboleessoo isaa miti kan nutti dhagame abbaan barbaade nyaatame dhiifame ajjeefame maal ta'ee miti dhaadannoo waan wal nama ajjeesisullee hin jiru kanama ajjeesullee hin jiru sanii miti kan nutti dhagame isiillee as gubbaa waa jechuun miidiyaan 100% more than 75% warra biyyarraa laalu biyya taa'anii obboleeyyan isii haa ta'u obboleeyyan isaa haa ta'u ardaan sun taa'ee dhageeffataa jira waan jarritti jiran ardaan maal jedha ambiti maal jetti jarri tun obboleeyyan maaf kana jetti jechaa ummanni kun lafarra waa itti dhagaama jechaa nutti dhagaamtee jennaani malee dubbii biraas keessa sharafachuu miti jaarsummaatti fayyadamuu miti dhimma jaarsummaa ofeetani samittiin qajeela dhimma jaarsummaa irraa ajaan qabnu ammoo haadha faatee ila allaattiin baarii fincoofte jennaan baariin bakteessaa fi miti baala gummaa isiitiif jedhan inni mallaqa waadaa siiseen sii kenna jedhee itti waadaa sii gale san si dhorgachuun yoo baala gummaa isaa taate malee waa waadaa siiseen baala gummaa yoo taate malee gaaromina isaa qabaattee yookaan ammootu faayidaa isaa qabaatteeti miti. Kana maal jennereenu akkanatti miti isin lamaan obboleeyyan garaa takkaati ilmaan dheedaa cinaachaati walitti hin bu'ini walin lolini isin lamaan walitti araarsinee haqa tantee sii deebifnaadhaafi waan kana jidduu seenne malee miidiyaa gubbattu yoo barbaachisaa ta'e abbaan barbaade iyyaa olee haa bulu an dhimma Ameerikaa taa'eetiin Dubaayitti dubbii laaluuyyuu yeroon qabuuyyuu anin
isini galee ammoo astaamee asiichitti illee furmaanni kennamu hin jiru ammoo isin lamaan jidduu waan argiteerta haqa gargar isin baafne takkatu jira haqa waliif gad isin jechisiisu takkatu jira habiibti wallahi billahi birrii kuma 500 jechuun is nothing wama takka keessan jirtu argattus dhabdus gatii takkan qabdu kaati barbaadaa jirtu maali dhugaa fi bar dhugaa tantee barbaachaan waan kana jedhaa jirtu dhugaa santu kunooti jenneeti waan kana si ilaaluun malee inni nutti aanee ati nurraa chaanteetii miti bar ilmaan dheedaa cinaachaatti nu walitti aanna barbaadee taanaa isinii galee kanaaf habiibii kiyya dubbiin tii jechuu miti loluu miti lolaa miti jechaa barbaadee gaafii salphaati gaafanna sa'a afur jaarsummaa laaltanii namatu dhume moo maanni sa'a afur laaltan irraa fuunee dhiyeeyyu hin jiru iluu dhiifa mallee naa godhe sa'a afur laallee jedhanii bar jaarsummaan sirraa fuunee dhiyeeyyu Abdi. Salamu alaikum. Dagaa jirtani mee takka waa explain isinii godhe. miira keessa irtaa rabdii hukume miira keessa irtaati. Miira keessa bayaati. Jalqaba miira keessaa bayi. Takka warra manguddootii fi warra daawwattootaa fi hundumaafuyyuu waa explain isinii godheetuma achiin jaarsummaa itti fuftanii isinii galee hin ulfaata. Wanni abdiin jedhallee dhuguma ijoolleen tun ijoollee ganda takkaa xiqqeedha. Nama gaddaa fi gammachuu hojii qoodamu dhugaadha. Jarri kun silaa warra walirra lolu malee warra wal loluu hin malle dhuga. Waa hunda walii qaban jechuudhumaaf warra ibidda warra liqeeffatu. Gara ri'isii kiyyaatitti yoo deebi'u dhugaa lamatu garaana nyaate anuma waa'ee haadha faaxee kanatti dhugaa lama garaana nyaate. Haadha faaxee tana gaafa dura waan kana fidanii biyya baqaa jira ilmoon natti beela'e. Kiramana waan kafalu dhabe as keessa waan nyaadhee dhuguu dhabe sibira dalagaa na barbaada hin jenne warra Dubaay dhugaa jara kenna sidii galee eenyumaa haga bahutti namni dalagaa na barbaada jedhanii jiru waan akkanaatu jira jennaani akkuma namni kamuyyuu waa taftaaf jedheetiin waa fudhatu tolee jetteeni jidduun ijoolleen tuni fuula biyyaati way booda walitti aarraa jettee keessa deebite achirraan isiin dinnaan natti dhufan kaayirorraa dura haadha siif haadha faaxee akkana jedhe ishii jenne walumaa gala beeksisa nuu dalagaadha dubbiin isinii galee ana haadha faaxeeti waan keessa waliin haasayan bilbilaan hin beeku hangizee san ergasi haadha faaxee natti himtee jarri dawwalanit natti himanii jennaan jara kenna akkattu halkanii guyyaa nama fuuje namaa duratti uf dadhabne namni koomenti kana jala akkatti kadhattu larii kadhattu ilmoo kadhattu namaan jira namumaan fooloo godhaa jennee kadhachuu kana dadhabne hin danda'u. TikTokii kakuma 850 qabu jira isinii kennaa jedheen qabrii qaban kuno Baabaa Nuraddiini Maamman Nuurii Nasri'ii asliin akkana nun hin jennaa jedhani. Kana miti yottani immoo TikTokii kiyya xiqqaa 260 qabu jira isinii kennaa kana hunda maaliif nuti tokkoffaa isaanii walitti hin buunufi lammaffaa fooloo godhamee chaalenjii argadhee kadhattu namaan jiran gabbaateen dalayduu namaan jiran kanallee kadhannee yoo fooloo godhanii birrii takka arganne jechuudha. Wallahi kunuun bira tarree TikTok illee didanii ka 260 illee didanii ka 850 illee didanii akira maaliif nutti rarraatanii jedheedhaan eebba qabna akka faaxeen qimamii mana madaamiif maammadoon tokko manatti hin hafne barbaannaa keessa taree faaxeen mana madaam jaarsa kiyya makiina dheete akka madaamii shawwaddee dhuftu barbaannaa jedhan jara kenna wallahi silaa isin waan namni dubbiin garaa asitti nama nyaattu ati anaafaati faaxee katakkaa yoo udaaniif shintifeetii seenne malee manaan bahin dirree xiyyaaraa deemne sa'a 4 dhabee jarana sa'aatii 4 yeroo jalqabaatiif namni argachuufi jireenya ofirraa jijjiiruu sa'aatii 4 dhama abbo wallahi laziim obsine bira tarree aksii seenee an jechuu sigale akira araboota dhaboo an konkolaataa arabarraa fuudhe an konkolaatallee ofuun beeku konkolaatallee hin qabu miskiina an baqataadha nama ollaa bira galuun natti kenne dhiifama jedheeni akkasi konkolaataa gandaatiif anaaf mucaa hiriyyaa kiyyallee gadhiisanii haadha faaxetiif haadha seenaatti dhayne viidiyoo dhufaa jira jenne dirree xiyyaaratii hojjenne faaxen mana madaam doktora argu
Maammadoo re'ee fi bakka sharikaa keessa haadha faatee argu gadi jigee jechuudha. Gadi jige dhufee jechuudha. Namni achi keessa deemee wallahi kiyaariin faafadha haati faatee meeti asli meeti sigalame. Fokkosiin namni achi waliin qabamee waan san eebbisu jara kenna sigalee miti. Nuti immoo nama kana achi waliin qabnee fi isaan hoteela ofii eebbifatanii kumattii 500 san fudhannee guyyaa lamallee taatu bishaan qabbanaa ittiin dhugu. Buddeena jennee dhayidhee jechuun mana baane isin haajaa takka malee eerpoortii asirra sa'a tokko daqiiqaa 45 deemnee dhayidhee jechuun eerpoortii biyya kana haajaa takka malee jechuun tikkeetii murree seennee sanitti sa'a afuridhaa ture achirraa hin deebine amma gara dhuma dubbii wanni garaa nama nyaatu haati faaxeetu sa'aa san nama 3,000 foo irratti laayivii gaaf chaalenjii nu kennan osoo dhageettu akka nama irribaa ka'uu didde yoo argitan viidiyoo sarchi godha laala ankaraa deemaa jira. Karaa deebi'ee dhufee mana jalaa dhaqee itti ankaaka'ee mana isiituun beeku isinin jedhaa ture kaasee irribaa kaasee ija rigataa osoo fuulan dhiqatiin gastira dhufte. Soba yoo jettan deemaa viidiyoo guyyaa sanii ilaala akkanuma jirtan nama 3,000 jirtanii guyyaa san. Saalfattee dhuftee jechuu birriif hin dhufne. Hiriyoota kiyya, obboleessa kiyya, ilma biyyaati. Asliin kunillee asittuu nama waliin jirru jettee saalfattee osoo fuulan dhiqatiin shaashii osoo hidhatiin shaashii jallisaa gastira turte soboo jettan warri koomentii haadha shaneetti hinaaftee jedhanii turtan haadha shanee namni osoo itti naafee dabarseen kennu osoo itti naafellee osoo hinaafan jiraate anumatu dabarseen kenninee fi chaalenjii dabarsinee kenne nuti homa arganne kanattuyyuu keeyirii dalagadha jennee ofirra dabarsine konkolaataan dhaabaafne kun amma bakka konkolaataan dhaabatu jira isin agarta konkolaataa haadha shanee lejuu birrii gaafsanii jechuu achirraa kaanee waan san argaa turtanii isiin sa'a 24 irra ta'aa turte angaaf duraatu giddeella shiidhaa dubbii ofirraa buusuu hin danda'u jedheeni bakka ati beeksisu maratti fokkos nu godhi naan jedhanii anti yaa jalaa galee jechuu hayye jedheeni viidiyoo 2-3 hojjedhe. Haati faaxeetii fi baabaa Nuuraddiin jechuu isi baabaa Nuuraddiin illee garaa guddaa san dhiibaa haati faaxellee dabbaa ofiitiif ceekuu joonsiinaa kana dhiibaa sa'a 24 fooloo godha wal qabadha addaan bayaa jedhaa turan baatii tokko argaa turtan. Maal jarri kun nooreedha yaasuma jala keessanii kun 500 san argatuu fi Maamman Nuurillee ani ambaasaaddariidha jedhee achuma dhaqee waa nyaatee yoo argatellee waa argatuu dhabuu san beeku. San qofaami abboo chaalenjii kanarratti amaartichi hin dhayame jechuudha. Dhayameen mana yaalaa gale obboleessa waan dalagaa wani nutti hafe tokko hin jiru kenna amma ta'eefimti. Dhayameetiin mana yaalaa dhaqee mana yaalatitti namni isa gaafate hin jiru. Ijoolleen teessan chaalenjii natti kennitee anti sa ummattoo al xayyeqanyim naan jedhe gizee nama ergatan qofa malee wanni nutti hafe maaltu jira anitti hidhame haadha faaxee kale itti dhukkube baaba Nuuraddiin illacha itti cabe namichi konkolaataa itti gubate itti caccabe nuti yoo dalagaa wanti nutti hafe hin jiru kasbul halaal fuuraa kenna nyaanna jenneetiniin dubbiin garaa isin nyaatuu qaba jechuudha irra tarre guyyaan dhufe guyyaan beellamaa dhufe torbaan tokko eegee ani itti hime haadhuma faaxee sanatti abbo jaarsa keetirraa biriitti nu fuudhu boru iftaan jedhe gaaf 13 jedhe gaaf 28 jedhe gaaf kaamolee jedhe beellama sadii sii dabarsinaan namittiin tun Dubaay deemuu heddii afraffaa itti heerumu muudiinatti qabataa jirti jedhe Maamman Nuurittiin Maamman Nuur achi dalagaa sodaate jedhe wannotti hime eenyu kaasii dhaqe kana Mubaarakittiin Mubaarakii warri Dubaay kun akkuma tokko jennaan Nasrittiin Tarree aan akka sanittuyyuu laayivira geemii taphataa jiru shayxaanii natti ka'ee u'uu jedhee gurra lamaan qabadhee iyyee birriin xiyyanaa galte. Amma ani maal isin jechuu barbaade haati faaxee guyyaa san laayivira dhutee gaafa birriin xiyya sun naa galtu abbaa manaa kiyyaatti wanni inni balleesse ana balleesse namni waa irraa qabdan ana akka falaa ija ummataa irratti jettee abbaa manaa kiyyaa akka fuula duraati jaartii afraffaa isaati jettee nama kana kafante jara kenna maal abboo qabrii kophaa galla jechuudha. Isilleen kofale innillee kofale an irraa fagoodha jechuudha lamaanuu anaaf tokko. Arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna waan biraatti jarri lamaanuu anaaf tokko. Ijoollee ollaatiin dhuga. Haadha faaxetti as jirti jedheen adalloo ammana isiin beeku guyyaa san sababa chaalenjii mana isii dhaqe akkuma isaati qaamaan as walitti kaluu jirra malee lafaan walitti kaluu jirra malee yaadan fagwaan afaati faaxee walitti hin dhufnu hin argitani gaasti isiitu waggaatti dhaqa. Irra tarree sattartee
mana ujooletitti wallahi guyyaa wayii akkatti arrabsan mana boonaa baalee kana haa ta'u mana usmii haa ta'u akka lafaa butan jaarsa kiyyan jenne maalin inam anin saalfadhe gizee isii akkasi arrabsan obsitee qabbaneessee dubbii addaan galchitee irra tarree amma sila jarri 500 tar namuma duratti dubartii waaganaa hiree ofii eeggattu carraa ofii cuftee abbaa manaa kiyyaati jette takka osoo miskiinni meeqa jaalatu jala kana jiraate haftaami jaalatte jedheetiin irraa gore waa wayii osoo jalaa bade san ilaallan